Hey guys, akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kan biraan walitti deebinee jirra. Sinim dhibboota kumoota miiliyoonota biiliyoonota tiriliyoonota durboota jiran keessaa maaliin isaan caalteedhaati kan akkasiin injifachuu dandeesse? Saan istiyoonni kiituu gaafatti gaarii natti fakkaata. Onnee kotoon gaafatiin waan inni gaafachaa jiru sitti fakkaataa sammuu gaafadheera. Inni marasaasa sagalee hin qabne natti dhukaastee naan jedhe. Ofittummaa kanatu dhiisne maal sitti fakkaata? Ofittummaa isa kam? Erga durboota hamma kana caaluun kosti hin mul'anne ati dhiirota warra kamiin caalteetudha kan hin akkasiif ta'u. Women. Namni caaloo osoo hin taane waaqatu waliif nu filateetudha. Miti moo? Saudi Arabia. Warri kun! Maayinaa obbo Jimaal! Waa mee shaantaa kana kaati shaantaa keessan isa gommaa qabe sana kennamee ofumaa taa'ee badaa silaa sinuu mana. Badummoo maaliin badaa obbo Jimaaloo jireenyuma ta'u nuti dharare maal sii godhu re'an elaa maalanii sin dhossaa yuumini biyya Suudi Arabiyaa sanamitti yaa'u kanaanis immoo dhaqee waa cocoradhuraa jedhee yaad wayyaa waliigaa kana Suudi Arabiyaa dhiirri hin dhagumiyaa dubartii malee. Baay'ee mammiyaa'u nyaatu mana kana. Baay'ee mammiyaa'u. No, isarratti kaffala. Ara lakki dhiisi. Dhugaanan kaffala rakkoo qabu. No, kaffalu fanii dhiisi. Dhiisi nan kaffala rakkoo tokko hin Tole qabu. sammoo. Dhugaa rakkoon qabu nan kaffalaan. Tole. Nan kaffala. Kaffalii siin jedheera. Nan kaffala. Kaffali bakka. Kaffali bakka. God have No, isarratti kaffala. Daabboon bitadhadhee manaa gadi ba'ee gara culcul jedhama baatirii looyidee gaafa inni natti hammaatu uursee asii gadi keekaa mana daabboo tokko argeetti goree daabboo lama naa kennaa jedha daabboon jiraan na'ee jedhanii daabboo lama naa kennanii akka mugoo ta'eni ayii qarshii kana baatii lama yoolee wajjin ta'eni narraa adda baatee deeni akkuma nama foon kiiloo lama bitateetiin deebii koo deeffadhee asii waliin shaka shakika dhibba tokko bichaan qaba ji'a lama baadhee gaafa asii gadi ilaalu abbichuun taa'ee siisee qophiidha shaayii waliin makata asirtuu jedheen asii gaditti gore kaa ajjirtaatiin jedhe kan nagaadha akkamatiin jedhe tiktaakii marratti malee badaa lafatti waliin bennu haasaan qabeenii jirta minii nagaadha jedhee haasaanii daabboo qofaafadheeni asii gadi ilaalee bilbila isaa qorqorannee waan ta'e tokko taphata asii jecha ilaaleenii itti jubadhe gaafa shaayii isaatti jubadhu naa galaamatee nagaa miti gurbaan kun naa jedhee nan irraa fadhe akka shaayiin kan isaa ta'eyyuu akka nama ajajateetti taa'ee nyaachuutti keekaa konfidensii maanii ammas lammaffaa gaafa itti jubadhu gurbaan kun dhaamaa weedaa nagaa miti naa jedhee na ilaala na gube aan jedhe sobeensa akkasutti keekaa na gube deejjata argachuutti kee gaafa sadaffaa shaayii ofitti fideetti jubadhe afaan kaachuu fedhu na qabatee maaloodhaa rakkinni kee qabna mada faruu keedha namni biraazil gidduu kana baay'ee natti callaleera qarshii sobirkaa waa tokko hin qabannaa maaf gara kiroomi seentee geemii kana taphadhu baay'ee si fayyadana. 5-year-old me when I found out 100 is not the biggest number. Wow, man, the biggest number in the world. Wait, Wow. what? Yeah, man. What did you say? 100 is the biggest number in the world, bro. What are you talking about, bro? What you mean? You've never heard of 101, 102, 103, 104, 104, 105. 106? Nah, it can't be, man. You're making that up, bro. What are you talking You're about? lying. There's literally bigger numbers than 100. What are you talking about, bro? Like, you never heard of 120, Oh, stop. 130, Stop. Stop. 140? Stop. 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 Bro, DK, Are you mad, bro? No. You're lying. Never heard of 200? 400? No. You. Si qofa miti maalum fata My hunduma brain. keenya Yo, you gotta raise the standard, bro. No. Where you from? Ethiopia. Ethiopia? Yeah. How long have you been here? 16 years. 16? Yeah. Oh, good. So your son was born in Ethiopia? In Kenya. In Kenya? Yeah. See, that's the American. viidiyoo That's the American. That's viidiyoon abbaa seeraa kanatu
namoonni dullaa laafatan hidhee mayyaadha. I know when you first came here, you had a dream of a better life, not only for you, but for your kids. Yeah. And now you're here, and what do you do for a living? I used to have a store. I sold it. Now I have. You had a store? Yeah, before I used to have a store. So you worked how many hours a day? I used to work 16 hours. 16 hours a day. See, this is the American story. Came here from another country, worked hard, 2 kids, 16 hours a day. You got both kids in college today, right? So you've done a good job as a parent. You set a good example. ምንድን ነው? መጣሁ። አንተ ባላየለት ታልፈኝ ነበር። ባይሽም አልፍሻለሁ። ከሰው ጋር አይደለሁ። ምንድነው ኪቢ እያለ የሚያስጠራሽ? እኔ የት እያለሁ ሌላ ቦታ ልጋብዛት ነው? እና እሷ ቆቆርና ሻይ አትወድማ? አትወድም? ሰላም፣ ማርያም እባላለሁ። የኬቢ እህት ነኝ። ሰላም፣ ሻይ ልጋብዝሽ? አንዴ ከቀመስሽ ሱስ የሚሆን ሻይ ነው ማፈላው። ነይ። ወይዘሮ ሃና አዶ ዝጌና ወየትባና ሀባና የታባ የናቃት ወይዘሮ ሃና አዶ ዝጌና ወየትባና ሀባና። ተመችሽ? በጣም ቆንጆ ነው። ሂሳቡ ስንት ነው? በጣም ቅናሽ ነው። 400 ብር ብቻ። ለሻይና ቆቆርና 400 ብር? ኦኬ፣ እኔ እሰጣታለሁ። አይ ችግር የለውም፣ እኔ እሰጣታለሁ። ከፋኝ እንደገና በዚህ እንኳን ላግኝህ። ከፋኝ እንደገና መረረኝ። እህት በጣም ነው ደስ የምትለው አይደል? ሰራችልኝ። ወይኔ 400 ብር ቴኳንዶ ተምረኝ መታኝ እኮ ዝም ትለዋለህ? ጠብቀኝ። ይኸውልህ ሁለተኛ ከሷ ቢሆኝ ልብስም ደግሞ ታምራለች። እንደዚህ እስኪ ሰፊ ነገር ነው ደግሞ ላይክ ስኪኒ ጋር ያበደች ናት። ምንድነው የምታክለው ደግሞ? ይህ ቅርታ የኔ ወንድም ይፉን ሲገባ ይፈው። እሺ በጣም ይቅርታ። ፈሪ ለእናቴ እንደዚህ በሙድ ቀስ ብሎ መሸወድ ነው እንጂ አለበለዚያማ ከባድ ነው። እናንተ ሙድ እንዲኖራችሁ ሙድ አፕሊኬሽንን ከአፕ ስቶር እና ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ በማድረግ ፈጣንና ሰላማዊ ጉዞ ማድረግ ትችላላችሁ። ጋሽ ከቤ መጣ? አልመጣም። አሁንስ መጣ? አልመጣም አልኩ። ባለፈው አልከፈልኩም ገና ይመጣል። አሁንስ መጣ ጋሽ ከቤ? አልመጣም። ኧረ ዲሹ አስቸጋሪ ነው ጋሽ ከቤ፣ ይጨምራሉ። ማለት ሱሪ ማለት አሁንስ መጣ ጋሽ ከቤ? አዎ እንዲህ ነው። ስማ ይቅርታ ትላለህ እንደ በመቶ ቁጥር ጫማ ረክተኝ ቶሎ በል ይቅር። ደግሞ ምንድነው ሁሉ ዚፕ ሻንጣ ነው እንዴ? ሻንጣ ነው እንዴ? ዝም በል ቦጭቦጮ፣ የምን አባ ይቅርታ ነው? ስማ ቦጭቦጮ ለነገሩ ምን አደረክ? በዛ መንገድ እየሄድክ ኮንቲነር ነው መጥቶ የነካኝ። ቡልጋሪያ እግር። ስማ ደግሞ ምንድነው አውራጣት? ቡልጋሪያ እግር አይኑን ያልከፈተ ህፃን ልጅ እኮ ነው የሚመስለው። ካልሲው ራሱ የሚባላ ጅብ እኮ ነው የሚመስለው። ወይኔ ወንድሜ ማናማ ይሆናል Mama, oh yeah, shake body.